Akkam jirtan hordoftoota keenya OBN Cyber Mediaan marsaalee hawaasaa garaagaraatiin haalaa fi yeroon otoo isin hin daangessiin gara Feesbuukiitiin, Teelegraamiidhaan, Yuutuubii keenyaan akkasumas TikTokiidhaan oduuf odeeffannoowwan isin biraan geenya. Har'aafis oduuf odeeffannoo alaa keessaa qabannee jirra, ijoo isaaniitiin eegalla. Abbaa warraa fi haati warraa namoota dullooman kuulanii gara dargaggummaatti deebifna jedhan ajandaa miidiyaa ta'an. Ani asiin si kaa'ee maaltu achiin si baasee jechuudhaan dabaaqulli yookaan buqqeen daa'imman kosii keessatti ilaalaa hibboo ittiin taphatan soorata filatamaa addunyaa ta'uu malaa jedhame. Badhaasni Noobeelii damee fiiziksii baranaa eenyuuf kenname? Maal hojjetanii milkaan waan jedhu irrattis oduu qabanneerra. Turistoonni biyya alaa ayyaana irreechaa irratti hirmaatanis hawwattummaa isaa akkamiin dinqisiifatan kan jedhus qindeeffannee jirra. Balballoomii oduutti wayita dabarru ammoo Itoophiyaan agarsiisa bunaa ispeeshaalitii idil-addunyaa irratti hirmaataa jiraachuun himame. Agarsiisni bunaa ispeeshaalitii idil-addunyaa kunis Jaappaan Tookkiyootti kan baname. Agarsiisa bunaa kanas waldaa buna ispeeshaalitii Jaappaantu wiirtuu agarsiisa Biiksaayiit jedhamutti qopheessee jedhameera. Jaappaanii fi Laa'oositti ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an dhaabaa dabalee hooggantoota ministeera dhimma alaa Jaappaan bakka bu'oota ambaasaadarota biyyoota biroo fi Pireezidaantii waldaa buna ispeeshaalitii Jaappaan waliin ta'uudhaan jalqabsiisan. Ambaasaaddar dhaaban kaampaaniiwwan Jaappaan haaraan buna Itoophiyaa bitanii galchuun haala itti danda'amu irrattis mari'achuun maddiitti dhaabbilee oomishaa fi alergii buna Itoophiyaa waliin ta'uudhaan beeksisaa jiraachuu isaanii ragaan Jaappaanitti marsariitii imbaasii Itoophiyaa irraa arganne ni mul'isa. Saayintistoonni badhaasa Noobeelii damee fiiziksii baranaa injifatan lamaan eenyu fa'i? Maal hojjetaniiti laata? Saayintistoonni kunneen Joofarii Hiintanii fi Joon Hopfield yoo ta'an hojii kalaqaa maashin larniing irratti gumaachaniif badhaasa kana injifatan. Lammii Biriiteenii fi Kaanaadaa kan ta'an Piroofeesar Hiintan abbaa kiristinnaa qalbeeffannaa namtolchee jedhamuudhaanis leellifamu. Badhaasichis sirna Siwiidin Stookholmitti qophaa'e irratti saayintistoota kanneeniif kenname. Hojiin saayintistoota kanaas afaan kompiitaraa beekuu fi sirnaan dubbachiisuu suuraa gulaaluudhaan hanga Google irratti hojjetamuu keessaa harka qabu. Kun ni ta'a jedhee yaadeen beekuu baay'een dinqamee jedhe Piroofeesar Hiintan badhaasichi beeksifamuu isaatiin booda. Hojii milkaa hojjetan kanaafis badhaafamtoonni paawundii 800 fi 10,000 qooddachuu isaanii BBCtu gabaase. Gameessi miidiyaa obbo Warquu Gaaddisaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Obbo Warquu Gaaddisaa ogummaa daayirektiingiitiin waggoota dheeraadhaaf dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Itoophiyaa duraanii EBC ammaa keessaa hanga soorama ba'uutti tajaajilanii jiru. Erga soorama bu'aniin boodas Addis Miidiyaa Neetworkitti qacaramuudhaan tajaajilaa turuu isaaniitu ibsame. Obbo Warquun ETV duraanii keessatti tamsaasa afaan Oromoo eegalchiisuudhaan diraamaawwan gaggabaaboo fi dhedheeroo hedduu gumaachuun dagaagina aadaa fi afaan Oromoof gumaachaniiru jedhame. Qophii dhangaa televezyiinii Itoophiyaa irratti sagantaa afaan Oromoon darbaa turee fi uummanni Oromoo hedduu jaallatus akkasumas sirboota bara 1990moota keessa waraabaman hedduu ogummaadhaan tumsaa turan. Gameessi miidiyaa kun abbaa ogummaa danuu fi hojii isaaniitti cimoo fi amanamoo turuu isaaniis ibsameera. Obbo Warquun Addis Miidiyaa Neetworkitti daayirektara istuudiyoo ta'uudhaan tajaajilaa osoo jiranii dhibee isaan mudateen du'aan addunyaa kanarraa godaanuu isaanii kan gabaase Addis Miidiyaa Neetwork afaan Oromooti. Mammaaksi bareedde jennaan ija babaafte jedhu maal ibsuudhaaf haasa'ama? Namoonni bifa namtolchee garaagaraan of kuuluudhaan jiranis miidhaa fi faayidaa isaa irratti xiinxala akkamii gaggeessaniiti? Taateen of kuuluun wal qabatee dhaga'ame tokko abbaa warraa fi haati warraa namootaan dulluma isinirraa balleessinaa jechuudhaan maallaqa miiliyoonatti lakkaa'amu saamuutu dhaga'ame. Waggaarii qanaa waan qindeessee qaba. Simboo fi umurii waaqni nama badhaasu jijjiiruuf bara namni wal dhamaasurra ga'ameera. Akkamiin jennaan taati abbaa warraa fi haati warraa Indiyaatti dulluma namarraatii balleessuudhaaf doolaara Ameerikaa miliyoona 4 ol kuufatantu ragaadhamu. Jarri kun Raajiif Kumerii fi Raashiimii Dubee jedhamu. Abbaa warraa fi
haadha warraati. Maatiin kun dulluma isinirraatii balleessina jechuudhaan namoota 24 irraatii doolaara miliyoona 4 fi 100,000 waliin dha'uu isaaniitu himame. Namoonni kunneen haala jijjiirama qilleensaatiin wal qabate warreen dullumni itti ariifate gara dargaggummaatti deebisna jechuudhaan wallaansa dullumarraatii gara dargaggummaatti jijjiiruu jedhu eegaluu isaaniitu abjuu namatti ta'e. Jarri kun barnoota fayyaa biyya Israa'elitti argatanii fi meeshaalee yaala fayyaa teraappii sachiitii fidatanii tajaajila yaalaa eegaluun isaanii yaada haaraa duraanii nama leeffatamne waan ta'eef namoota maallaqa qabanii fi humna dhumte haareffachuu barbaadan fuula ilkaan fakkeesseera. Yaala fayyaa akeekame kanas marsaa garaagaraatiin waggaa 4 keessatti akka kennan kan dubbatan maatiin kun namoota 24 irraas maallaqa waliin dha'anii fudhachuutu gabaafame. Namtichi yaala jedhame fudhatee dargaggummaatti deebi'uu kajeeluudhaan doolaara Ameerikaa 21,000 baase tokko poolisiitti akka himetti yaala fayyaa kana waggootaaf akka kennanii fi jijjiirama isaa baruudhaaf ammoo waggoota muraasa akka fudhatu jararraa dhaga'uudhaan maallaqichas kaffaluudhaan murteessuu isaa dubbate. Maamila haaraa yoo fide immoo kaffaltiinsaa akka irraatii hir'atu waadaa galanii fi akka turanis poolisiin dhoskine. Haaluma kanaanis namoota biroollee amansiisee gara ogeeyyii fayyaa kana geessuudhaan maallaqa kaffalchiisuusaas eereera. Gorroo duumni marguu abbaan of hin argu akkuma jedhamu sana namtichi kun ofiiyyuu dargaggummaatti deebi'aa jiraachuusaa utuu mirkaneeffatiin maamiloota dabalataa inni fidee maallaqa kaffalchiise taatee jiru xiinxalanii jijjiirama gaafa dhaban deebisanii hudhanii isa qabuurra darbee sadarkaa adamsanii ajjeesuudhaaf isa eeggatanirras akka ga'an dubbateera. Miidhamaan biraas yoo nu biratti yaalamte dulluma kee ammaarraatii gara waggoota 20 olii siif fooyyessuudhaan gara dargaggummaatti si jijjiirra jechuudhaan sossobanii maallaqa irraa fudhachuu isaanii hime. Hojii kanaafis marsaa garaagaraatiin doolaara Ameerikaa 710 kaffaluu isaa ibseera. Abbaa warraa fi haati warraa kun dulluma hambisuu cinaattis keessoo qaama namaa miidhame bayyannachiisuudhaan bakka duraan tureetti akka deebisan maamiltoota isaaniitti dubbataa turuutu gabaafame. Ta'us gubataa marqaa hubataatu arga akkuma jedhamu maamiltoonni adeemsa jaraa hordofuudhaan erga poolisii beeksisaniitii as poolisiin Indiyaas qorannoo irra jiraachuu ibse. Maatii umurii waaqni uume jijjiirra jechuudhaan yakka waliin dhahuudhaan shakkaman irratti simannaa banuudhaan jarattiin biyyaatii akka hin baane qoqqobuus ibse. Haa ta'u malee abbaa warraa fi haati warraa abshaalummaadhaan namoota 24 irraatii doolaara Ameerikaa miliyoona 4 fi 100,000 saaman kunneen gowwaa keessan barbaadadhaa jechuudhaan miliqanii biyyaa ba'aniiru jedha. Ragaan Indiyaan Taayims .com irraatii odeeffanne. Kuduraalee fi muduraalee toora keessanitti margan keessaa kan caalatti jaallattanii fi argaa isaa jibbitan maali laata? Namni tokko tokko raafuun ganna baafti malee tabban baaftu jechuudhaan mammaakee nyaachuuf fedhii akka hin qabne ibsata. Kun immoo wayituma dabaaqula yookaan buqqee ijaan argu utuma beela'ee jiru quufuu himata. Kan nama dhibu garuu dabaaqulli yookaan buqqeen daa'imman kosii keessatti ilaaluudhaan hibboo ittiin taphatan soorata filatamaa addunyaa ta'uu malaa jedhamee raagamee jira. Aynaalam Tarrafa bal'ina isaa waan qindeeffate qaba. Faayidaa dabaaqulli qabu meeqan keenyatu sirnaan beeka laata? Dabaaqulli qabiyyee nyaataan badhaadhaa ta'uu qofa osoo hin taane miidhaa hongeen dhufuu akka damdamatu qorattoonni akeekaniiru. Ta'us meeqan keenyatu dabaaqula akka nyaata filatamaatti ilaala laata? Har'a addunyaan dabaaqulli soorata egeree hunda caalu ta'uuf deema jechuun irratti hojjechaa jirti. Amma wayya malee duraan baadiyyaa Oromiyaa bakka tokko tokkotti ooyiruun qonnaan bulaa keessa dabaaqulli yeroo baay'inaan mul'atu gatiin guddaa ittiin hin kennamu ture. Yeroo baay'ees horiitu nyaata. Kaan immoo tortoreetu mabada. Gara magaalaatti garuu namoonni baay'een tarree nyaata filatamaatti makuun filatu. Bifa garaagaraatiinis hojjetanii nyaatu. Dabaaqulli yookaan buqqeen miidhaa hongee dandamachuurra darbee qabiyyee nyaataanis badhaadhaa ta'uu isaatiin fayyummaa namaaf faayidaa hedduu qaba jedhu ogeeyyiin qoratani. Dabaaqula soorachuunis fayyaa onnee, ijaa, raammoo garaa keessaa qulqulleessuuf, dhukkubbii buusaawwaniif, cirrachi kalee akka hin uumamne gochuu, namoota dhibee sukkaaraa qabaniif, moluu yeroo malee dhufuun hir'isaa, dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qaama keenya ni dabala, keemikaalota qaama keessatti sumni ta'an dhabamsiisuuf, hirriba gaarii fayyaa gogaa keenya eeguu keessatti gahee akka qabu qorannoon garaa ni agarsiisa. Keessumaa dabaaqulli haala salphaan oomishuu bira darbee hongee waan damdamatuuf bakka hanqinni bishaan jiruu fi haala qilleensa ho'aa keessatti ni marga. Biyyoota addunyaa garaa keessattis dabaaqulli hedduu beekamaadha. Keessumaa biyya Baangilaadesh keessatti sababa jijjiirama haala qilleensaatiin lolaa hamaan yeroo uumamu laggeen summii garaa biyyeerratti gadi dhiisuun lafti akka borqotu godha. Lafti akkas lolaan biyyootummaa irratti gate ammoo buqqee yoo ta'e malee humaa hin baasu. Kanaafis biyyattiin oomisha dabaaqulaa irratti xiyyeeffannoo itti kennitee hojjechaa jirti. Ijipti keessattis sodaa hanqinni bishaanii mudachuu danda'a jechuun saayintistoonni sanyiiwwan dabaaqula fooyya'aa adda baasuun wabii nyaata mirkaneessuu irratti hojjechaa jiru.
jiru. Yuunaayitid Arab Imireetis kaampaanii Elite Agro jedhamu waliin michoomuun kalaqa Awurooppaarraa argateen bifa saayinsawaan magarsuun gabaaf dhiyeessaa jira. Qorannoon bara 2021 Maaleeziyaa Yuunivarsiitii Putiraatitti hojjetame tokko midhaan kamiyyuu caalaa nyaata madaalawaa lafa burqatee hanqinni bishaan jiruu fi hongeen hammaati keessatti margu waan ta'eef dabaaqulli midhaan bara warraaqsaati jechuun ibseera. Yuugaandaa keessatti kaampaaniin Baay'ee Foods jedhamu tokko dabaaqula bifa garaa garaatiin qopheessuun beekama. Dabaaqula bifa daakuutiin qopheessuun akkaataa daakuu ataraa, bisingaa fi ruuzii waliin fayyadamuun itti danda'amutti qopheessee dhiyeessa. Kaampaaniin kun dabaaqula gabaaf dhiyeessu kana ofumaan laggeen qarqara bakka gatamaaf lolaan dhiqeetti magarsa. Oomishaalee Baay'ee Foods dabaaqula irraa qopheessu soorata daa'imman reefu dhalatanii fi ijoolleef bifa marqaan yoo qophaa'u qabiyyee nyaata madaalawaa waan guutuuf akkaan filatamaadha. Keeniyaa keessatti ammoo daa'imman hir'ina viitaaminii qabaniif daakuu bisingaa ijoolleef qophaa'etti makuun kennama. Kanaaf nyaanni kun biyyoota Afrikaa hunda keessatti midhaan nyaata jijjiiramaatis jedhu qorattoonni. Itoophiyaattis dabaaqulli bifa affeelliin affeelamee nyaatama akkasumas ittoo fi waan garaa garaafis ni oola. BBC odeeffanne. Lammiileen biyya alaa ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi Harsadii irratti hirmaatan ayyaanichi waa'ee Oromoo akka barruuf carraa nuuf uumeera jedhan. Gaafa galaniis simboo ayyaana kana deebi'anii hawaasa biraa dhufanitti kan himan ta'uu ibsaniiru. Waa'ee kanarratti bal'ina isaa waan qindeeffannetu jira. Ayyaana irreechaa bara kana Finfinnee fi Bishooftuu hora Harsadiitti kabajame abbaa ayyaanichaa kan ta'e uummanni Oromoo kallattii hundaan argamuudhaan kabajateera. Sabaaf sablammoonnis ayyaanicha sirba aadaa isaaniitiin dabaluun obbolummaa fi jaalala qabaniif jecha daandii hedduu imalaniiru. Bifuma wal fakkaatuunis ayyaana kana biyya alaatii dhufuudhaan kan hirmaatan taatee dinqii akkasii takkaa hin argine jedhanii kan raajaman hedduudha. Lammiilee biyya alaa irraa dhufan hedduu arginee dubbisne keessaa muraasni ajandaa gaafa gallu haasa'annus arganne jedhan. Nama waan daawwatamuu qabu arguu fedhuuf irreecha ayyaana addaatis jedhan. Kan ammoo waan viidiyoo fi suuraadhaan walitti coranne gallee agarsiifannee dinqii uummata kanaaf lafa kanaa himnaa jedhan. Keessummoota biyyoota alaatirraa dhufan dubbisne muraasaarraaf qabanne keessa yaanni isaanii walitti dhiyaatu tokko irreecha kana lammiileen biyya alaa biyya adda addaa deemanii daawwachuudhaaf fedhii qaban yoo jiraatan ayyaana kana hangafummaadhaan qabachuudhaan dhufanii arguu qabu jedhan. Irreecha hora Harsadii fi Finfinnee irrattis keessummoota biyya alaatii dhufanii arginee dubbisne keessa yaada namoota muraasaa akka itti aanutti qindeeffanneerra. I'm just really embracing the experience of Irreecha. We were in Addis yesterday and I thought it was beautiful. Maqaan koo Claire jedhama. Ireland irraan dhufe. Biyya kana erga dhufnee torbee sadii guunne ayyaana kanaan argine. Biyya bareedduu, namoonni bareedan, uffanni isaanii, sirbi isaanii adda ta'een arge. Uffata kanallee natti tollaan hin uffadhe. Bitadhee waan hin galuuf namoota Ireland jiraatan illee nan beeksisa. Ayyaana akkanatti qalbii koo boojeen argine. Many people come from the other city to come here, come to Addis Ababa, your capital, to celebrate the celebration together. Maqaan koo Felix jedhama. Biyya Chaayinaa irraan dhufe. Ergan biyya kana dhufe ji'a ja'a ni ta'a. Garuu ayyaana akkanaa hin argine. Biyya keenyattis ayyaanotni kabajaman ni jiru. Garuu kuni adda. Iddoo baay'eetti namni bakkuma jirutti ayyaana kabajata. Kan irreechaa garuu nama hedduutu biyya biraa fi magaalaa birootii dhufee kabaja. Baay'ee adda. Kanan ilaaluu fi kanan dhiisuun wallaale. Warri ayyaana kana hin beeknes akka baraniif sirriitti beeksifamuu qaba. Wow, wonderful. But I'm surprised Oromia culture. So Oromia people also, but I'm brave. Maqaan koo Kim jedhama. Kooriyaa kibbaatii dhufne. Ayyaanni kun baay'ee na dinqe. Asii gallee hangan hiriyoota kiyya finnee daawwachiifnutti baay'een jarjare. Suuraa fi viidiyoo hedduun waraabbadhe. Gaafan galee waa'ee irreechaatti na agarsiisa. Bara dhufu hiriyoota koo Kooriyaa jiran waliin baay'annee akka dhufnu sabdiin qaba. My name is Niall, but my Oromian name is Nahili. I've been given an Oromian name of Nahili. It's just quite an amazing day. I've travelled the world and I've never seen anything quite like this. Maqaan koo Naahilii jedhama. Asitti immoo Naahilii jedheen moggaafadhe. Biyya Ireland irraan dhufe. Biyya hedduu deemeera. Garuu ayyaana akka irreechaa eessattuu hin argine. Jaalalan ayyaanichaaf qabuu fi uffata aadaallee uffadhe. Ayyaana kana namni addunyaarra jiru hundi osoo dhufee arge affeerraa kooti. Yoo dhufanii argan malee miidhagina isaa baruun ni ulfaata. Bakkan deemettis ta'ee biyya koo Irelanditti namootatti waa'ee ayyaana kanaa nan hima. Nan beeksisas. Halaala ta'anii waa'ee irreechaa himuun ni ulfaata. Kanaaf namoonni dhufanii akka arganidha kan hin affeeru. Oromoo fi Oromiyaas ittiinan yaadadha.
Ayyaanni Irreechaa maalummaa fi duudhaan isaa sirriitti beekamnaan mallattoo guddaa Oromoon ittiin yaadatamu ta'ee kan dhiyoo fi kan alaalaatiinis daawwatamee carraa hawwattummaa waan qabaatuuf bu'aa dabalataa biyyattiis ta'uu mala. Qaamni nagalcha jedhuu fi abboo waan kanaa qabus maalummaa ayyaanichaa barsiisuu fi sirriitti beeksisuudhaafis hojii olaanaan irra jiraachuus kan tilmaamsisedha. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoowwan har'aaf qabanne kanneen turanii yuutuubii keenya OBN Oromiyaa jedhu sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Oduuwwan keenya barreeffamaa fi viidiyoodhaanis ammoo gara feesbuukii keenya OBN Afaan Oromootiin, tiiktookii keenya OBN Cyber jedhuu fi marsaalee hawaasaa garbirootiin simbira ga'u waan hordoftaniif fayyaa ta'a.